Eega durataan dhaabatii Pelleefi ibsa baaseen tumsa dhalattoota Tigraay gaafateen booda naannoo Tigraayitti tumsiitii Pelleefi jalqabuun dhagahame. Torbee kana keessa durataan dhaabatii Pelleefi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ergaa lammiilee Tigraay biyya alaa jiraataniif dabarsin diinonni keenya ammallee gara waraana haaraa fi hacuuccaa haaraatti nu geessuu fi dhiibbaa gochaa jiru waan ta'eef waan dandeessaniin uummata keessan tumsaa jechuudhaan yaamicha dhiyeessuun ni argama. Bal'ina utuutiin dhiyeessina. Hidaaromsi guddicha Itoophiyaa fulbaana bara 2025 xumuramuu fi hojii eegaluu isaa hordofee biyyi Masrii madaalli siyaasaa biyyoota ollaa Itoophiyaa jijjiiruuf tattaaffii jalqabdeen mootummaa Keeniyaatiif deeggarsa siyaasaa taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Biyyi Iraan guyyoota 10 keessatti waliigaltee gabbisanii kularaa dhaabuu baannaan haleellaan isiin malulee argatti jechuudhaan Ameerikaan Iraan akeekkachiifte. Iraan ammoo torbaan tokko dura misaayilota Ameerikaan itti darbachaa turte caccabaa isaa walitti qabuudhaan meeshaa waraanaa gurguddaa Ameerikaa haleeluu danda'u oomishuu beeksifte. Haleellaan diroonii daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti raawwatameen yoo xiqqaate namni tokko ajjeefamuu fi 8 ol ammoo madaa'uu qondaaltonni mootummaa Suudaan IFP'tti himaniiti jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sanadoota dhokataa waa'ee alagaa fi diinota waggoota 10f tilmaamaa keessa turan akka gadhiifaman ajajuun dhagahame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haasawaa pireezidaantii Ameerikaa duraanii Baaraak Obaamaan taasisee hordofuun ajaja kana dabarsuun dhagahame. Kanneenis bal'ina oduu keessatti dhiyeessina daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Kanneen ammas hin dhageessin hangafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Dursaan dhaabatii Pelleefi ergaa lammiilee Tigraay biyyoota alaa keessa jiraniif dabarsin yeroo ammaan tana uummanni Tigraay qormaataa fi balaa keessa jira jechuudhaan diinonni keenya ammallee gara waraana haaraa fi hacuuccaa haarawatti nuufaa jiran jechuudhaan namni saba Tigraay ta'e kamuu iddoo jiru dhiibbaa gochuu akka qabu uummata isaatiif tumsuu akka qaban gaafachuun ni yaadatamu. Waliigaltee Piriitooriyaa cabuun dhiibbaa jala jirra kaja'u Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el yeroo kanatti qaamni waliigaltee na cabse dullee cabsaa jira jechuudhaan haalli Tigraay gara waraanaa fi badinsa biraatti geessaa akka jiru ifatti kan agarsiisu ta'uu ibse. Yaamicha durataan Pelleefi kana hordofuudhaan dhalattoonni Tigraatii fi mootummaan waliin ta'uudhaan deeggarsi walitti qabaa jiraachuun eefame. Deeggarsi Pelleefi walitti qabamu jalqabe kun hanga ammaatti qarshii miiliyoonaan lakkaa'amu hoggaa ta'u sochii Pelleefi gargaaraa kan ture diyaasfooraan deeggarsa kana laalchisee hanga ammaatti odoo hirmaatiin dhalattoota biyya keessaa qofaan walitti qabamaa kan jiru hoggaa ta'u biiroon dhimmoota kominikeeshinii ibsa baaseen galiin argamee waldhaansa loltoota Tigraay duraanii buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti akka deebisu akkasumallee ijaarsa Tigraay deebisanii ijaaruuf akka oolu ibsullee dubbiin tun waraanaaf ooluu isaa waan ifateef pireezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay naannichaa callisuu filate. Akkaawuntiin deeggarsa kanaaf baname haala adda ta'een akka hordofu qaamni mootummaa kan ramadee boggaa ta'u akka odeeffannoon dhiyeenyatti hiriira waraanaa ittisa biyyaa gara daangaa Eertiraa eegaluu hordofe Timbeet seenuun gabaafametti waraanni Shaabiyyaa Pelleefi deeggaraa jiru yeroodhaaf duuba deebi'ee jiraachuu fi yaaddoo waraanaa uummata naannichaa kamuu caalaa amma dabalee jiraachuun himame. Gama biraatiin ammoo qondaaltonni waraana Pelleefi olaanoon 3 guyyaa kaleessaa Pelleefi wajjin wallaban magaalaa Finfinnee seenanii jiraachuun himame. Qondaaltonni waraanaa wayyaanee olaanoon 3 yaaddoo amma naannoo Tigraay keessatti mul'atu keessatti hirmaachuu waan hin barbaanneef gara magaalaa Finfinneetti seenuun isaanii gabaafame. Qondaaltonni olaanoon magaalaa Finfinnee seenan kunneen Jeneraal Goosh Gabree, Jeneraal Kabbadaa Fiqaaduu fi Koloneel Qossam Boggaataan. Qondaaltonni kunneen magaalaa Finfinnee seenuuf kan murteessan eega waldhabdee waraanaa amma naannicha keessatti mul'atu keessatti hirmaachuu waan hin barbaanneef akka ta'e himameet jira. Tarkaanfiin ejjennoo ammaa kun hooggantoonni waraanaa olaanoo Tigraay keessa jiran kan calaqqisiisu ta'uun ibsameet jira. Madaalli siyaasaa biyyoota naannawaa bishaan Abbayyaa hidha Abbayyaa irratti qaban jijjiiruuf waliigaltee bu'uura tumsa bishaan Abbayyaa laaffisuuf Masriin tarkaanfii tarsiimoo haaraa eegaluun himame. Masriin biyyoonni ollaa Itoophiyaa kanneen bishaan Naayilitti dhiyaatanis ta'ee michoonni Itoophiyaa ilaalcha hidha Abbayyaa irratti qaban jijjiiramuuf hariiroo dippiloomaasii siyaasaa cimaa eegaluun ibsameet jira. Keessumattuu siyaasa bishaanii kana keessatti gahee murteessaa kan qabdu Keeniyaa qabxii jijjiirama Masriif xiyyeeffannoo dippiloomaasii guddaa ta'uun mul'ate. Akka qorattuun hariiroo siyaasa gaafa Afrikaa Magdaa Girmaa ibsitetti Masriin Keeniyaa waliin waliigaltee fulbaana 2026 mallatteessite kun galma tarsiimoo misoomaa biraa kan dabre ta'uu qorannoon mul'isuu beeksifte. Masriin misooma bishaan Abbayyaa kibbaatiif fandii doolaara miiliyoona 100 akka kan hundeessite hoggaa ta'u maallaqni kunis ijaarsa hidhaa kooruu Keeniyaa sababa hanqina maallaqaatiin addaan citeetti fufuu kan oolu ta'ullee garuu deeggarsi Masrii piroojeektii kanaaf gootu qajeelfama idil addunyaa Abbayyaan biyyoota yaagadii hin jijjiirre jedhu jijjiiruuf kan kaayyeffate ta'uun ibsame. Tooftaa dhokataan Masriin piroojeektoota misoomaa Keeniyaa irratti mul'ifte tun kallattiidhaan jijjiirama ilaalcha hidha Abbayyaa mul'isuu baatullee Keeniyaan hariiroo daldalaaf tokkummaa jabaa Itoophiyaa waliin waan
waan qabduuf bu'aa dinagdee hatattamaa Masri irraa argachaa jirtu madaaluun tapha dippiloomaasii gara isiitti naanneessuuf kan kaayyeffate hoggaa ta'u kunis Masriin tapha dippiloomaasii qaroo taphachaa akka jirtu himameeti jira. Keeniyaan hanga ammaatti waliigaltee bu'uura tumsa biyyoota bishaan laga Naayil waan hin raggaasifneef michuu ijoo Masrii ta'uun yoo itti fuftillee falmii Masrii yeroo dheeraaf mirga dantaa biyyaalessaa seenaa wajjin wal qabatu jechuudhaan falmitu kan hin milkeessine ta'uun ibsame. Keeniyaan ministeerota kaafaa gurraandhala 13 bara 2026 Finfinneetti taa'ame irratti hirmaachuun kutannoo qabdu kan agarsiifte yoo ta'u Masriin gahee gamtaa Afrikaa tuffachuudhaan waliigaltee kallattii biyyoota lamaanii filachuunis Keeniyaan Itoophiyaa irraa adda baasuuf kan yaadame ta'uun ibsame. Waliigaltee waraanaa Masriin Somaaliyaa waliin qabduu fi karoorri loltoota 10,000 gara Maqdishootti erguuf qabdu daangaa baha Itoophiyaatti dhiibbaa waraanaa taasisuuf kan kaayyeffate yoo ta'u Keeniyaan gama biraatiin tumsa misooma Itoophiyaan biyyoota ollaa isii waliin taasiftu karaa onnachiiftuun faayinaansii fi piroojeektii laaffisuuf hojjechaa jiraachuun ibsame. Dhimmi bishaan Abbayyaa amma bishaan qooddachuu bira dabre gara qabsoo aangoo maallaqaaf dippiloomaasii guddaatti jijjiiramee jiraachuun mul'ata. Keeniyaan waliigaltee kaafaa raggaasiftee Itoophiyaa waliin walqixxummaa waaraaf ni dhaabbatti moo maallaqa ariifataa Masrii irraa filachuun laga Abbayyaa olaantummaa Masrii akka eegamuuf itti fufte kaja'u hanga ammaatti wanti mirkanaa'e kan hin jirre ta'uun ibsame. Torban tokko dura akeekkachiisa Ameerikaan Iraaniif kennite hordoftee Iraan immoo misaayilota Ameerikaan bara darbe Israa'el irra guruudhaan gara Iraanitti dhukkaasaa turte. Caccabaa isaa walitti qabuun meeshaa waraanaa gurguddaa buufataalee Ameerikaa baajjitu galeessa keessaa qabdu haleellaa tolfachuu ishee beeksisuun ni yaadatama. Torbee tokko turuudhaan Ameerikaanis ibsa baafteen Iraan waliigaltee jenne guyyaa 10 keessatti raawwatu taanaan guyyoota 10 booda haleellaa cimaatu Iraan eeggataa jechuudhaan akeekkachiifte. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliigaltee akka raawwattu guyyoota 10 kenneefii jira jechuudhaan walgahii eebba mana marii nageenyaa Waashingtanitti gaggeeffame irratti haasawaa taasiseen Iraan Ameerikaa waliin waliigaltee hiika qabu gochuu akka qabdu jechuudhaan dhaadate. Yoo waliigaltee tana hin raggaasifnete waan hamaatu Iraan eeggataa jira jiru pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waggoota dabran keessatti tattaaffii ni hojjenne arginee jirra jechuudhaan Iraan akeekkachiise. Garuu Iraan hanga ammaatti akeekkachiisa Ameerikaa kanaaf ibsa tokkollee kan hin kennine yoo ta'u gama biraatiin ammoo Iraan xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi mana marii nageenyaatiif barreessiteen Ameerikaan haleellaa waraanaa yoo raawwatte chaartara Yuunaayitid Neeshin jalatti ofirraa ittisuuf mirga seera qabeessa guutuu qabnaa jechuudhaan ibsite. Haala kana keessatti buufataalee waraanaa kamuu meeshaalee fi qabeenya akka haleelamu Iraan seera qabeessa ta'uu ibsite. Bu'aa kanaafis Ameerikaan itti gaafatamummaa akka fudhattu akeekkachiisuudhaan manni marii nageenya Iraan dursa humna seeraan alaa Ameerikaan raawwachaa jirtu hatattamaan akka dhaabduu fi itti gaafatamummaa isii akka fudhattu gaafatteeti jirti. Haleellaan diroonii gurraandhala 18 bara 2026 Kamiisa galgala hidhattoota daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa irratti argamu raawwataniin daangaa Itoophiyaa fi Suudaan magaalaa Kormoo keessatti nama tokko ajjeesuudhaan 8 madeessuun qabeenya hedduun barbadeessuun himame. Haleellaan Suudaan bulchiinsa Biluu Naayil magaalaa daangaa Kormoo Kojaamtuu keessatti raawwatame ilaalchisee maddi mootummaa bilbilan Associated France Pressitti akka himetti haleellaa kanaan namni tokko ajjeesuudhaan namni 8 madeessanii manneen jiraatota 16 barbadaa'uu himeeti jira. Bulchaan magaalaa Kormoo Abdullahi Muhammad Alfaaqiin ibsa kanneen humni dafee dhaqqabaa Suudaanii fi michoota isaa sochii bilisummaa uummata Suudaan kaabaa kan eebla bara 2015 irraa eegale waraana Suudaan waliin waraana keessa jiraachuu komateeti jira. Waraana hamaa waggoota 3 deemaa jiruun amma baay'inni haleellaa dirooniitiin geggeeffamaa jiru keessatti naannoon Biluu Naayil sarara fuulduraatti kan xiyyeeffate waggaa ta'u lolli kun namoota 10,000 lakkaaman galaafachuudhaan tilmaaman ammoo namoota miiliyoona 10 akka ta'an qe'ee fi qabeenya irraa buqqaasuun ibsame. Bara dabree ji'a gurraandhalaa keessa yeroo akkanatti humni dafee dhaqqabaa Suudaan garee sochii bilisummaa uummata Suudaan kaabaa kan Abdulaziz Al-Hiluun durfamu wajjin tumsa kan eegale waggaa ta'u gareen kun deeggarsa qabsaa'ota muuxannoo qaban naannoo daangaa irraa argachuudhaan iddoo waraanaa naannoo Biluu Naayil keessatti argaman haleeluun leebseeti jira. Murni kun kutaalee daangaa kibba Itoophiyaa fi Suudaan kibbaa waliin wal qabatan to'achuu isaa kan yaadatamu waggaa ta'u Kurmuuk irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 70 kan fagaatu magaalaa Yaabus akkasumas cimna guddaadhaan sochii bilisummaa uummata Suudaan kaabaatii fi bakka dhaloota itti aanaa ajajaa Joosef Tukkaattis haleellaan kun kan raawwatame ta'uun ibsame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sanatoonni dhokataan waa'ee alagaatii fi diinota waggaa 10 tilmaama keessa turan akka gadhiifaman gaafate. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ergaa fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaa Tiruuth Sooshaal irratti katabeen ministeera ittisaa Peetii Heegsii fi qondaaltonni bulchiinsa biroo adeemsa faayilota dhimmichaan wal qabatan adda baasuu fi gadhiisuu akka qaban ajajuudhaan Tiraamp odeeffannoon dhimmoota kanaan wal qabatan kamuu akka gadhiifamu gaafatee jiraachuun dhaga'ame. Dubbiin odeeffannoo citii diinaa jaamtu tun walxaxaa taatullee yoo gadi baate garuu baay'ee barbaachiftu ta'uu ibsee jira. Murteen pireezidaantichaa kun kan dhufte guyyoota muraasa dura eega pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Barack Hussein Obaamaan haasawaa lagummaa dhugaadha jedhee haasawee booda Obaamaan yeroo White House keessa turanitti ragaa wal qunnamtii alagaa tokkollee akka hin argine ibsuudhaan carraan lubbuun alagaa uumamee cufa keessatti jiraachuu istaatiksii irratti olaanaa
waraanaa ta'uu ibseeti jira. Tiraamp waa'ee haasawaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii Obaamaa ilaalchisee gaafii gaafatameen pirezidaantiin duraanii odeeffannoo dho'isaa raabsuun dogoggora guddaa hojjechuu danda'a garuu odeeffannoo gadhiisuun Obaamaa rakkoo keessaa baasuu danda'a jechuudhaan dubbate. Gabaasni ministeera ittisaa bara 2024 baasee qorannoo hanga ammaatti taasifameen ragaan alagaa akka hin arganne ibsullee fedhiin uummata dhimmicha irratti baay'ee guddaa ta'uu kan mul'isu gaa ta'u keessumattuu ragaan balaalessitoota xiyyaara waraanaa waa'ee meeshaalee saffisaa eenyummaa isaanii hin beekamne samiirraa mul'atanii fi viidiyoon uummata tokko dhimmicha bal'inaan akka qoratu horeen haqaa mana marichaa dhiibbaa akka taasisu gaafatameeti jira. Gabaasaaleen irra caalaan isaanii meeshaaleen akka shimbirroo, baaloon, diroonii yookaan satalaayitiin ibsamuu kan danda'u yoo ta'u ammallee taateewwan furmaata hin arganne hedduun jiraachuu isaanii ajaja haaraa pirezidaantichaaf xiyyeeffannoo guddaan kenname jiraachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa oduun yeroo kanaaf qabannee kan hanga ammaatti hordofaa turtanii oduu teenya galgalaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.